بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين كين يخان إسلام درسي دعائي راقبني يعني درسين تين تنجل قبا دعائي يرو سغرا سينانيتي darsii durarratti darsiin takkaffaadha du'aa'ii yeroo sagaraa seenaniiti yeroo sagaraa seenan akkam ja'an eega sagaraa baanoo akkam ja'an waan jaamaatirratti darsii jalqabaa tana keessa qabannee isiniif dhiyaanne isiin sanis namni tokko hoggaa sagaraa seenuu deemu wanni inni jedhu du'aa'iidha du'aa'iin san allaahumma inni a'uuzu bika minal khubsi wal khabaa'isi اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث جتيتي سغرا يرو سنتو ميلا بتاچاتين درو ol seente jechuudha achi booda du'aayin itti aantu hoggaa sagaraa baatuuti sagaraa gizee baate hoggaa sagaraa gabbaate waan jechuu qabdu sagaraa gizee gabbaate hufraanaka jatta hoggaa sagaraa baate hufraanaka jatta akkasitti darsiin teenyatan jalqabaa waa'ee du'aa'ii gizee sagaraa seenaniitiif gizee sagaraa ba'anii tana fakkaatti warra irraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu haaluma kanaan darsiin teenyatan lammadaa tan torbaan itti aanu qaraane isiin san du'aa'ii yeroo udootaniiti hoggaa udoo jalqaban maal ja'an eega udootanii boodahoo maal ja'an waan jaamaatirratti qabannee isinii dhiyaanne jechuudha hoggaa dura udoochuuf deemtu bismilla jetteeti eegalta eega bismilla jettee eegaltee udoo kee raawwattee booda du'aa'ii jettu sanitti isinii dabarra ashhadu an laa ilaaha illa allaahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allaahumma ja'alnii min attawwaabiina wa ja'alnii min almutaxahhiriina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دعائن تن تأيغا أدوأتي إرارا واتيت يجو درسين تينيا تلمدا تنفكاتي warra itti fayyadamu rabbinu haa taasisu isiniin jecha darsii sadaffaatti dabar darsiin teenyatan sadaffaadha du'aa'ii yeroo manaa gabbaaniiti hoggaa manaa baan maal akka ja'an gizee mana keetii baatu waan jechuu qabdu waan ja'amu darsii sadaffaa tana keessatti qabannee isinii dhi'aan darsiin sadaffaa tana keessatti du'aa'ii yeroo manaa ba'anii zantame hoggaa jennu bismillaahi tawakkaltu alallaahi walaa hawla walaa quwwata illaa billaahi bismillaahi توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله akkasitti yeroo manaa baatu akkana jettee manaa baate jechuudha darsii teenya sadaffaadha haala kanaani raawwanne jechuudha darsii afuraffatti hoggaa dabarru du'aa'ii yeroo mana seenaniiti hoggaa mana seenan gizee bakka biraa dheeyxee dhufte haa taatu gizee gabbaatee dhufte haa taatu gizee mana seenuuf deemtu du'aa'ii jechuu qabdu jechuudha درسي أفرفات نغيزتي قبلني سنيف ديان إسين سنستمنان بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا دعايتنا إيجا جتي بودا سلامتا جتي أولسين تيجو hoggaa osoo du'aa'ii tanan jeen salaamtaan jettu du'aa'ii tana jetteeti achii booda warra mana keessa jirurratti salaamatta du'aa'iin sanis tame bismillaahi walajna wa bismillaahi kharajna wa alaa rabbinaa tawakkalna jetteeti eegasii assalaamu alaykum jettee nama jiru san irratti salaamatta jechuudha darsiin teenya tan afuraffaadha asirratti raawwatti akkasitti warreen darsii afuraffaa itti fayyadamu naaf isinis rabbi nu haa taasisu jecha darsiin teenya tan shanaffaadha tan qabannee isiniif dhiyaanne du'aa'ii yeroo gara masjiidaa deemaniiti hoggaa kaatee gara masjiidaa deemtu du'aa'ii jechuu qabdu du'aa'ii san darsii shanaffaa tana keessatti qabannee isiniif dhiyaanne jechuudha allahumma ja'al fi qalbi nuura
وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم آتني نورا. درسي تنشنفا غيزتي دعائي تنقبني سنيف ليان دعائي سنستمي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم آتني نورا. دعائين تن أكام جنة غنت تسني جامتي أكان مجد جودي مغنت جتوني دنديسن أكلا جتوني جرديجو أكسان كيسا تقوكم يقا جنة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم آتني نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم آتني نورا. أكتز نجرتي akkaataan itti guyyaa irraa ittiin qaraan akkaataa lameen kana jechuudha. San keessa har'aan tan ittiin qara'u jirru takkafarratti Allahumma jaal fi qalbii nuura وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم آتني نورا. أكل جتو أكسي لافت بالشيء دنديسة akkasitti du'aayi tana darsi shanaffaa keessa qabannee isiniif dhiyaanne bilchee isaatii irra deddeebi'uudhaan bilchee isaa isiniin janna tartakkitti tan itti deebinee achi booda gara dhumaa dabarra. Allahumma jaal fi qalbii nuura وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم آتني نورا. akkasitti obboleeyyan keenya hanga darsii jaaffaadha ti walitti deebinutti torbaan dhufu yoo rabbiin fadhe inshaallah darsii jaaffaa tan yeroo masjida ol seenaniiti hanga walitti deebinutti wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.